bakka Shawaabar jedhamutti yoo xiqqaate uummati nagaa loltoota agaazii wayyaaneetiin namni 13 agaa ammaatti kan du'anidha 25 ol akka madaa'anidha. Yeroo ammaa kana jiraattoti 10,000 ol immoo qe'ee isaaniirraa baqatanii gara naannoo Keeniyaatti godaanaa akka jirantu gabaafamaa jira. Egaa isa kanarratti mari'achuudhaaf amma yeroo kana keessummoota isinii qabannee dhiyaanneerraa keessummooti keenya har'aa obbo Diidi Gurraachaa Maanchestar irraa Abbaa Liiban Ohiyoo irraa obbo Liiban Godaanaa Minisootaa irraa sadan keessaniyyuu afeerraa qophii keenyaa kabajanii dhiyaachuu keessanii fi maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoomaan isin jedhaa baga nagaan dhuftan. Tole egaa har'a baay'ee wanta guddaa nama gaddisiisu wanti har'a magaala Mooyyaaleetti raawwatamee loltooti agaaziitiin gochaa gara jabinaa uummata nagaa irratti fudhatame akka tokkotti namooti nagaanni barsiisota mana barumsaa barsiisaa mana barnootaa dabalatee namoota nagaa mana shaayetti bakka garaagaraatti namoota irratti ajjeechaa jumlaa raawwatame. Mee isa kana yeroo dhageessan maaltu isinitti dhaga'ame akka nama naannoo sanaattis akka lammii Oromoo tokkoottis yeroo namni kun bakka tokkotti yeroo tokkotti dhumu kana maaltu isinitti dhaga'ame yeroo dhageessanii obbo Liiban isinirraan eegala. Galatoome dabdi guddaan nu dhaga'ame maan jennaan akka uummata Oromooleetti lubbuu yeen kan dhabuu jirre gideen gaddaa labsiin muddamaa mana maree paarlamaa uummata keessatti kufteen duuba humnaani labsii kan uummata irratti ta'uu jalqabaniin boodatti kadura kaan malee bultii gabaabduu kan keessatti lubbuun uummata Oromoo bakka hedduutti wayyaaneen fixuu jirti nama hedduu takkum deengat namee 40 gar 50 ga'u karaa naannoo Wallaggaa fi Amboo kanatti armaan gincii walitti nama hedduu dhumate akkuma sun walitti duuti hin dhaabanne irraallee kun uummata nagaa hagabayaa keessi gujjumaa wayyaaneen marsitee mana amantaa barsiisota adda addaa fuula hedduutti lubbuu nama kennaa hedduu gaggalaafattee jirti. Gaddi guddaa tun dhaga'ame kun akka uummata Oromoo cufatti guuma gaddaa lubbuu namni kun lubbuu qaqqaaliin ilma Oromoo sadiinaan bahu jechuun guddoo nu gaddisiifte. Lubbuu namootarra humniti diina galaafattillee rabbiin lafte isaanillee janna kan miidhina. Maatiiwwan har'a maatiin namni irraa du'ellee cufu jajjabin isaanii haguunaadha guddoo gaddiine. Tole egaa akkuma yaada beekamu amma yeroo ammaa kana maqaa labsii muddamaatiin uummata Oromoo irratti lolli labsamee jira. Kanumaanis wal qabatee akkuma amma isin dubbattan bakka garaagaraatti uummata Oromoo irratti gochaa suukkanneessaa ajjeechaa jumlaatu raawwatamaa jira. Isa har'a raawwatame kana keessattiyyuu akkamittiin ilaaltu Abbaa Liiban? Yaa galatoome lattu akkuma Liiban jedhe erga Command postiin kun labsame jechuun osoo uummatni keenya hin jaalatin osoo uummata keenya addunyaan guutuun iyyaa jirtu akkasumas immoo warri waliin hojjetu warri akka OPDO illee cinaan tokko mormaa jirtu warri TPLF dirqamaan command postii kan labsee jira guyyuminni labsee jalqabee akka gochaan akkana dhuftu eegaatuma turre guyyumsan irra jalqabanii naannoo Oromiyaa hedduutti gochuma akkanaan raawwatamaa ba'e garuu har'a bakka itti dhaladhee itti guddadhe naannoo Booranaatti immoo guyyaa saafaa kan mormiin tokko hin jirre hiriirri tokko hin jirre namoota nagaan nagadachaa jiran barsiisaa jiran jireenyi isaanii kan nagaa geggeeffachaa jiran agaaziin kallattiidhaan gocha akkana suukanneessaa yeroo raawwatu hedduu gadda guddaatti natti dhaga'ame. Warreen gartee obboleeyyan ta'e lubbuu dhaban rabbiin jannataan qananeessu biyya isaanii itti asablisu jedha. Warreen madaa'ellee rabbiin madaa isaanii madaa irra dandamatanii jireenya isaanii deebi'an rabbi godhuu fi akkasumas uummata keenya kan firaa fi fiixaan faamiliin irraa lubbuu dhabde rabbiin ajajjabeessuuti gaddi nutti dhaga'ame akkuma jirutti ta'ee kaardhaa kun immoo hedduu dachaadhaa siin jaalattu.
Egaa namni hundumtuu gadda guddaa keessa jira. Har'a gadda guddaadha uummata Oromoo fi namni hammi kun bakka tokkotti uummata Oromoo gadda keessa jira. Har'a immoo garuu inni har'aa baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Akkuma isin amma kaastanii isin immoo maal jettu obbo Diidii karaa gama keessanii maaltu isinitti dhaga'ame lammiin keessan uummati Oromoo yeroo akka kanatti bakka tokkotti balleessaa tokko malee badii tokko malee akka kanatti yeroo dhumu. Galatoomilattu ani akka nam tokkootti na dabalatee namummaan Oromootu iyyuu guutuu Oromiyaatti erga mootummaa wayyaanee nama nyaatan kunin dhufee akkum kanatti dhumaa jiraa jechuudha. Kun waan aaretti kan hin tahini wamdullatti duraanuyyuu jira gan 27 kan inni gad dhufee bifaani bif jijjiiratee akka gaararraa kaan wanni aaretti nu gad dhufte malee ijjeechan nam kenna dhabamuun manidhaa dararamuun achi keessan maraachuun du'uun kana gaandeem reebanii ijjeesuun waan aaretti miti. Guyyanu nam tokko guyya tokkotti nam 600 wadhamne jira guyyaa akka irreechaa kan fa'a. Kunini waan aaretti miti. Garaan nu gubatee mataan nu dhukkubee boonne dadham. Kanaafi akka nam tokkootti guyyaa cufee wanni aaretti hin dhalatte amtum dhageenyu namni Oromoo cufti. Kutaa Oromiyaa keessa cufatti akkasum sanyiin duguugaan hojjirti. Waan kan dhageenyani guyyaa borillee silaaftuu aaretti dhageenye dhibi. Waan halkan kan isiin itti bulti borganamallee omaaretti dhageenye. Iftaallee omaaretti dhageenye. Kun waan guutuu Oromiyaati cuf laalessaatii jecha waan mootummaan nam nyaataan irratti hojjechuu jiru. Waan gartee nam kutaa tokko calla laalessaatii miti. Rakkin kutaa Booranaatti dhalatee Baaleetti laalataa fi kutaa Oromiyaa keessatti dhalate cufayyuu ka Booranaan laalataa fi Arsii ka Walloo ka Wallaggaa cufan laalataa fi laaleffachaan kun aga dabree amma dhibnu taa'ee jiraa jechuudha. Kanaaf akka nam tokkootti na'aaf gartee namni na fakkaatu ka Oromoo hundinuyyuu laalacha guddaa qabaa jechuudha guyyaa guyyaa wamaaretti nu dhalata. Kanaaf amma dhaamsi wanni an dhaamuuf warrootanii namni irraa lubbuu dhabee fi Oromoo achi kee jiranii fi jajjabinaaf onne jajjabinaa fi haaloo sun baasuu fi wanni an dhaamuuf tanaa jechuudha. Kadu'ellee rabbiin jannataan gammachiisinna kadu'e dabre guma ka jiru baasa akkasitti amturra dhaga'ee akkasitti gara jajjabinni warrootanii namni irra du'ee fi nama Oromoo cufaa dhaamaa fi jecha. Egaa tolee egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa sa'a akka lakkoofsa biyyaatti sa'a 7 eegaleeti kan loltuun namoota nagaa irratti rasaasa roobsanii namni 13 du'ee namni 25 ol madaa'ee isayyuu namooti madaa'an kun namooti rukutaman kuni kan isaan rukutaman mataa isaaniirra mormaa olii kan jedhani akka ogeessoti fayyaa naannoo sanaa dubbatanitti akkasumas immoo namoota du'anis immoo reeffa isaanii fudhatanii gara mooraatti gara kaampii loltootaatti fudhatanii deemanii kan jedhutu gabaafamaa ture. Warumaa gala mee dhumaatii har'aa ajjeechaa har'aatiif sababi maal godhani jedhama maalidha sababi kan jedhamu maaliif namooti kun namooti nagaan kun dhumu obbo Liiban. Namooti sababii waraana kun irraa ka'uu danda'e inni guddaan shiftaan wayyaaneen waraan labsite jirti waraan labsii muddamaa jettee jijjiirrattee armaan dura akkuma san beektan labsii muddamaa saganna dabree yeroo asiin armaan dura labsite keessatti maqaa taaddisootiin sabboontota ilmaan Oromoo ganda sadarkaa naannootti haga gandaa jiran cufayyuu nam sochii qaban namoota Oromoo ijoollee xixiqqoo shamarraa dhiirataa dargaggeessa qeerroo kunaantee uummata qotee bulaa barata daldala speeshaalii abbootii qabeenya magaalaa jiranii targeetti gootee warroota kana gara mana hidhaa giddi galeessaa kanatti iddeetti maqaa taaddisoo jedhuun kaan ajjeesaa kaan ammoo leenjii adda addaa
irratti jijjiiram finnaa waan kan hin dhaabnaa maqaa duul karaa dhibiin bantee turte nama uummata guutuu hidhuudhaan deengada labsiisuun keessa wanni warri labsee akka duraanii tarkaanfii nu fudhan tarkaanfii nama hidhuu jimlaan taaddisoo konnineenni maridhaan nam guuruu aduun ta'in humniti kumaanda postii tammaan kan labsamtee jirtuni gandi cuf keessatti yookaan ammoo aanaa naannoo jirtu keessatti namoota mata ta'an addummata ta'uu danda'an irra tarkaanfiin akka fudhatamu labsamee jira. Karaa biraatiin immoo humna nama sodaachisuuf waan kana karaa waraanaatiin ilaalla waan jedhaaf fakkaata. Fakkeenyaaf akka dheengadhaan boqo keessatti mana nama guuranii namti kan. Wanni kun cufa rakkoo tokko. Kaan ammoo wanni haaraan ammatti dhalate hasiin waraana kumaanda postiitiin labsama kana malee dheengaddaa miti waraana wayiillee natti naannoo sunitti karaa abawoo wal dha'anii wanni illee ni jirti. Kun ammoo duraanii riqilolaan kun gandi 27 karaa gubbaatti bakka arganii wal tokkisaa wal wara kana wayyaanee wal aduu wal ture waan akka karaa namarra labsamee miti. Ajajni kumaanda postiidhaan kenname bakka keellaa yookaan ammoo naannoo amma moonjalee sun gubbaatti ijoollee karaa gubbaatti jirtu dhuftee mucaa dhaabatti namni afur dhufee kaa waraanii laf qabatee nam tokko dhiibiin dhooftee jeeftee reeffa kaan ijoolleen hin qabatin namni reeffa kaan kaafata jennaan humna nama kan naannoo sun jirtu ofirra tarkaanfii fudhattee deebitee ammoo humnisii misikii qabatee boosaa qabatee ta'a bulu kaaftee ganda keessatti naannoo shawabarra jedhamtu uummata akka cafacaftee jecha. Sababii waraanuma dheengatti labsan waraanuma abbaan duulafaatii dheengatti uummata Oromoo labsii muddama kan kuffise wayyaanee hatanii hojiirra oolchanii uummata Oromoo ittiin fixuudhaaf tarkaanfii gara jabinaa fudhatanii karaa kanaan qabsoo uummata Oromoo qarree irraan gahee wayyaanee kuffisuuf deemu kana tooftaa haaraadhaan nutti gad baasee jechaa kun. Tole egaa galatooma abbaa liiban gara keessanitti hin deebi'aa. Egaa wanti isaan amma jedhanii akka ibsa karaa komaand poostii amma ba'ee jiruuni namoota hidhatanii heera mootummaa humnaan diiguuf jedhanii kana namoota kana to'annoo jala oolchuuf akkasumas immoo namoota kana barbadeessuu fi waraanni shalaqaan tokko gara sanatti gara Moyyaaleetti ergamee jira. Ajedhani mee namooti ajjeefaman kuni namooti kana wajjin hidhannaa wal qabantu jira naannoo sana akkamittiin ibsitu maaltu jira gara naannoo sana uummata nagaa magaalaa keessatti kan dhume isa kan akkamittiin ilaaltu maal jettu kana irratti? Ani ka'umsiisaa akkuma liibanilleen tuttuqesani waan lama jedhee yaada. Tokko Kumaand poostiin naannoo keessumattuu uummata tokkummaa isaa jabeessee baroottan sadeen kan qofa osoo hin ta'in waggoota 26 kolonii yookiin garbummaa Oromoo kan keessatti uummata didda jajjabduu garsiisaa ture. Ka tokkummaadhaan cimee gochaa jajjabduu hedduu irratti deemsanis harka kennachuu dide. Warreen akkana kan harka kennachiisuuf jecha dirreetti rukutuu qabna kan jedhu kumaand poostii keessa waan jiru na fakkaata. Saniin dura waan isaan godhanii jira magaalaa Moyyalee tan keessatti warreen OPDO bulchiinsa aanaa sanii fakkeenyaaf aantummaa sabaa waan qabuuf jecha karaarra maksanii hangorra ari'anii namticha bulchiinsa koomishinera poolisiidhaas ni buusanii akkasumas osoo gochaa kan raawwataniin dura guyyaa tokkoon dursanii warra hidhatee jiru ka poolisii yookiin immoo ka taaxeqii jedhamu hundumayyuu diinatti nuti duulee dhufaa jira jedhanii magaalaa keessaa baasan jechuudha. Diila kan dura dhaabbachuu qabnaa abaawoon nutti dhufaa jira kan jedhu magaalaa keessaa baasanii achiin duubatti uummata qulqulluu kan irratti tarkaanfii kan fudhatan jechuudha. Kun karaa tokkoon akkuma reefu jedhee ajajuma kumaand poostii yookiin seerum isaan baafatan keessatti naannoo diddaa kana cimsitee mootummaa kan irratti argisiisaa jirtu kan gadi hin jenne ifumatti baanee mataa keessa rukunneeti gajjechisiisuu qabna of sodaachisuu qabna kan jedhu duula xumuraa na fakkaata. Karaa biraatiin ammoo dhiyoo tanaa dhiyeenyi kana naannoo sanitti loltootni abaaboo tarkaanfii tokko tokko fudhachuu isaanii dhageenya. Akkuma gartee naannoo garaagaraa keessatti
yeroo garaagaraa yeroo waraana adda bilisummaa Oromoo balleessuuf jecha uummata Oromoo fixanii waraana baa'oo kana godhe jedhanii diraamaa adda addaa hojjetanii itti milkaa'aa turan. Tarii kanas itti milkaa'uu dadhaban malee uummatatti guyyumaan itti seenanii fixanii reeffedduus fuudhanii deemanii jechuudha. Diraamaan kun ta'uu dide malee akkina fakkaatetti tarii waan akkasiis yaadanii akkuma argaa jiru wanti wayyaaneen diraamaan isin hojjechaa jirtu wanti isin deemaa jirtu hundi saaxilamaa jirti sababa dammaqiinsa uummataatiin. Tarii karaa kanaanis shakkiin qaba. Yoo kana hin ta'in immoo uummatni kun uummata jabaa garbummatan tole jedheen fudhanne. Waggaa 26 kana gartee calliseetuma chaansii argatu hundumayyuu dura dhaabbachaa ture. Waan ta'eef humnaan itti seenneeti gajjechisiisuu qabna kan jedhu kaayotan lama kana keessa waan jiru na fakkaata. Tole egaa akkuma isin amma kaastanii akkuma achirraas gabaafamaa ture namoota erga ajjeesanii booddee fuudhanii deemuun kun maaliif sababi isaa jettu obbo Diidis maaliif namoota kana reeffa erga ajjeesanii booddee namoota nagaadha kan naannoo sana iddoo sanatti kan rukutame kan du'e maaliif immoo reeffa kana fuudhanii deemanii asa kan akkamittiin ilaaltu yakka nama yakka tokko dalagne uummata nagaa ajjeesanii booddee immoo reeffa fuudhanii deemuun kun maaliif barbaachise jettu obbo Diidi? Kuni wanni isaanii akkasumas nama warri ijjeesee reeffi isaanii reefnamshanii moona makalaakaa keessatti jissee uummatallee fudhachuu dhowwee jira. Suwanni warri dalagee fi waan kan qarumayyuu warri yooyyuu toche akkuma agartee obboleeyyan tiyina dura tuttetti alaamee ilaaman toche womkaroor qabuun toche namootaan warri irratti xiyyeeffannaa kana raawwachuu jiran qeerroo biyya keessatti akkan odeeffannoo qabutti nama jaarsaa yooyyuu arganillee birbaanii dabranii qeerroo dhaanii jedhan. Namootaan isaan dhaanii akkasitti ijjeessanii fuudhanii deemanii suni warruma jajjabinni qaban waan kan irra xiyyeeffatanii qeerroo tan jaaranii ummati Oromootiyyuu guutumaan guutuu waan kan irratti jajjabinni qaba akkasumatti fulatti xiyyeeffatanii man buna taanan man nyaata taanan dhufanittiin warri dha'ee jiru warroottan akkasii suni kabeekan akka warri isaaniitu iyyuu nawwaalan reeffum isaaniitu iyyuu akka isaan hin garre akka duraanii armaan durgana waggaa agas dheertuu sun ijjeessaniifa balee keessaa jissaa turan naannoo teennatti nami tokko lamaan ijjeessanii balee keessa jissanii warri isaanii dhabaa hin qabu. Ka ijjeessee warri isaanii nawwaalatii warkan callaaniti hagin qabu. Warri isaanii hadhanii akkuma nyaapha kaan nadheen ijoollee waan artikee jira cufa warri hadhee balleessee jira gara ganna 18 kadabre naannoo Booranaa keessatti. Ha warri maal jennaan wanti kunini nami ijjeessanii dhossuun nami ijjeessanii boolkee buusuun warri isaanii dhossuun waan aarettiiti miti Oromoo irratti. Kanaaf warroottan akkasii suni hawaan akkasii irra beekanii ijjeessanii reeffisaanii dhossan. Kanaaf warri ijjeessanii reeffisaanii moona waraanaa keessa ijjeessanii jechuudha. Egaa ibsa karaa amma command post irraati ba'anii kan isaan amananii nama 9 du'ee nama 12tu madaa'ee jedhu garuu namooti naannoo sanarraa bakka kan ijaan argan kan ibsaa jiranii nama 13 akka ajjeefame namni 25 ol immoo akka madaa'e kan ibsanii kan jedhan immoo namooti kuni command postiin shalaqaan tokko agaaziin loltoonni shalaqaan tokko uummata kanatti loltoota abaa'oo naannoo sana galanii to'achuudhaaf gara sanatti bobba'anii informationii dogoggoraa yookiis immoo oduu dogoggoraatiin tarkaanfii fudhataniini yeroo ammaa kana namooti shananuu nama 5 hiikkachiisneerra ajajaa shaalaqaa sana dabalatee kan jedhu ibsa baasanii jiru. Mee uummata nagaa irratti lola labsanii uummata nagaa irratti loltuu isaanii bobbaasanii erga ajjeesanii booddee wawwaannaa akka kanaa
yookiis immoo gochaan kun dogoggoraan raawwate jechuun akkasitti ibsa baasuu isaanii kan akkamittiin ilaaltu obbo Liiban? Abbaa Liiban dhiifama. Galatoom mil'attu kuni waan xiqqoomallee fakkaataatii miti. Barsila agartee uummati hidhatee jiru yookiin immoo warra gandaa hidhannoo qabu yookiin poolisii fa'aa osoo ta'e waraanaan wal fakkaataniiti. Waraan san nuuf fakkaatee waraan kan rukunnee kan jedhu ni fakkaata. Karaa biraatiin immoo halkan fa'aa osoo ta'e fakkeenyaaf halkan fa'aa osoo ta'e nama deemaa jiru namni hidhannoo qabu waan nuti fakkaateef dhoofne fa'a jechuun ni fakkaata. Karaa biraatiin osoo hiriirri wayii jiraate yookiin mormii wayii jiraatte xiqqoo tokko ni fakkaata. Uummatni kun bari uummata nagaa kan mana nyaataa reestooraantii fa'aa keessatti dhumani gariin isaanii kaan immoo suuqii fa'aa gurgurachaa jira kaan barsiisaa kaan nama karaa irra deemaa jiru lafa nagaa kasochiin takka hin jirre dhufaniituma uummata irratti dhukaasanii nama kan hunda galaafatan jechuudha. Kana qofaa miti. Uummatni waraana abaa'oo yoo ta'e abaa'oon qawwee qaba hidhatee jira yuunifoormii qaba malee mana shaayibeetiitiif mana suuqiitiif mana barnootaa keessa hin jiru. Akkina fakkaatetti diraama isaaniitti jala fashalina fakkaata. Maaliif jennaan namoota fuudhanii deemaniin sun akka shakkutti sila akka isaaniitti yuunifoormii wayiitti kaa'anii hidhannoo wayiitti hidhanii kun abaa'oo tasseenee akkasiin galaafannee kan jedhu diraama wayii uumuu barbaadan. Kan yeroo hedduu ittiin milkaan jechuudha saba keenya itti dogongorsanii bara durii keessatti ittiin milkaa turan abaa'oota akkana dhufee nama fixee maali kan jedhu. Wanti isaan jedhan kun waan xiqqoomallee fakkaataatii miti fudhatamallee hin qabu waan dhugarraa alaati siin jedhan lattu. Yaa tolee galatoomaa egaa mee namooti kana dura muuxannoo jirurraati namooti magaala Moyyaalee sochii yeroo darbee kana keessatti akkamitti maal gochaa turanii meesa kana isammaa hojii wal qabsiisaati maaliif tarkaanfii namni kun tarkaanfiin gara jabinaa kun akkasitti irratti fudhatamuu danda'e obbo Liiban? Naannoon kun tokkoffaa magaalaan Moyyaalee kun magaalalee Oromiyaa jiran keessa Finfinnee ta'anii Awadaa ta'anii naannoo daldalaan oowwituudha. Akkasumas warri kontorbaandistii hedduun kun daldalii wayyaanee hulleen baay'inaan naannoo kanaan akka malee deddeebi'aa jira. Magaalaa kan duraanuu keessoo naannoo Oromiyaa jala baasuuf sochiin hedduun godhamaa ture kan 27 kan keessatti hin milkoomne haa ta'uuti immoo uummata wayii naannoo Booranaa naannoo sun kee qubatan sabaaf sablammii adda addaa kan jiran gosa wayii ofii qabanii biyya tana Oromoo irraa buqqisuudhaaf naannoo Somaaleetiin himaa turanii haa taatu dubbiin sun rarraatee wal waraansii hedduun deemee wayyaaneen deebitee nama nagaa fakkaattee naannoo kan keessa nama nagaa fakkaattee uummata irratti tarkaanfii fudhachaa turte weerara deengatti liyyuu poolisiin uummata Oromoo irra banteeni daangaa naannoo Moyyaalee kan jalqabu waraanii hamaan asitti deemaa ture. Naannoon kun naannoo guddoo sochii qabu sochii daldala qabdi. Deebisee ammoo daangaa gubbaa waan jirtuuf humna liyyuu poolisii achi jira humna wayyaalee jira. Poolisiin naannoo Oromiyaalleen asitti daangaa isiin cabsitee uummata nagaa irratti eegatti akkuma isiin balaa geessiteenii uummatillee waan qabuun baay'ee ofirraa ittisaa ture. Sochiin jiru oowwa ture. Waraana hedduu magaalaa kana keessa jira. Mootummaa afuriin bulti federaala jira. Oromiyaa jira. Naannoo shanii jira. Komaandoo poostii jira. Tokkoffaa eerroon naannoo kanaa eeggadda laganna gabayaa ka jirullee akka Oromiyaatti Moyyaalee guyyaa sadii guutuma guutuu to'annoodhaan hojii jala hojjetee uummatii sabaaf sablammoonni magaalaa sun keessa jiranillee qabsoo Oromoo deeggaranii uummata Oromoo waliin dhaabatanii milkaa'anii jiranii aariin guddaa warra tokko kana. Kaan ammoo guyyaa sadiin duratti liyyuu poolisii eeggadda uummata keenyaan wal waraana turan kan wal keessa socho'uun hin jirre kan naannoo isaan jiran sun uummati keenyatti hin deemu sochiin daldala warra waliin dhaabbatee jira. Wantiin warri isaan gidduu jira humna waraanaa afaan qawwee qofaa waleegataa jirra gaardii qaballee waleetu jirra humna san qabattee komaanda poostiin eeggadda hawaasa keessaan naannaa turtee maaf nu keessaan deemtan jedhee gaafa uummati gaafatu tarkaanfii adda addaa uummata irra fudhattee bulchaa gandafa qabdee hidha turtee naannoo lafa ture jedhanis kanumaan wal qabatee laganna gabayaa kanaan poolisiin Oromiyaa tarkaanfii uummata irra fudhatu
mari'achiisaa turte hin fashaloofte sabab kanaan ajajaa humna waraanaa poolisii oromiyaa kan naannoo mooyyee jiru aanaa isaanii kaleessa qabdee hiitee turte. Sochii qeerroon asitti guddaa isiin wayyaan irra mul'isuu jirtu kan dhabamsiisuuf ajaji gubbaa kennameen kaan ammoo humna diinaa kasaanuuf jala hir'isa biyyuu poolisii naannoo sun jiru qabattee uummateen tootaalii daangaa kan to'achuudha. Namni daangaan Oromoo kasiin biyyoota ala wajjin qabdu karaan Oromoon karaa isiin irra banaa karaan Oromoon karaan isiin bana qabdu karaa keenyaa kan calla. Karaa keenyaa kana qunnamtii daldala cimaa as jiru magaalaa kan Oromiyaa harka baasuuf karoorii duraan lafaamee jira kan tochuuf uummata Oromoo naannoo kana buqqisuun dirqama. Milkaa'uu hin dandeenye janna hedduutti dhabne qabsaa hedduutti dhabne yeroo hedduu tarmatti dhabame hagarraallee akkuma argan kan du'a jirti gan 27 hadar namooti namni lakkan mooyyee kanarra namni duna baga hin qabne nam fachuuf namni fi wayyaane tanuu galmaan ga'uuf ammallee haaloo qabduun uummata irra duuttee ba'aa jirti jecha wanni isin baateen. Tole egaa daawwattoota keenya har'a duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti godina Booranaa magaalaa Moyyaaleetti raawwateen lubbuun ilmaan Oromoo 13 akka darbee fi namooti 25 ol akka madaa'an akkasumas immoo namooti 10,000tti tilmaamamanii qe'ee isaaniirraa gara naannoo Keeniyaatti godaanaa akka jiran gabaafamaa jira. Isa kanaafi namoota dhalootaan naannoo sanaa ta'anii wajjiniin gaaffiif deebii geggeessaa jirra. Egaa ammas gaaffiif deebii keenya itti fufnaa akkasumas immoo ibsa gama command post irraa ba'een wanti naannoo kanatti raawwatamee loltuun shaalaqaan tokko naannoo sanatti loltuu yookiis immoo humnoota adda bilisummaa Oromoo naannoo sanatti bobba'anii jiran to'achuudhaa fi akkasumas immoo humnoota ijaaramanii sirna kana humnaan diiguuf jedhanitti to'achuu fi akkasumas isaaniin barbadeessuu fi to'annoo jala oolchuu fi gama sanatti bobba'anii kanaaf jarri kuni ajjeechaan har'a raawwate kuni informationii dogoggoraa yookiis immoo odeeffannoo dogoggoraatiin raawwatame jedhanii namni 9 akka du'ee fi namni 12 akka madaa'e ofii isaaniitii ibsa baasanii jiru. Isa kanaan wal qabatee immoo namoonni 5 akka hidhannoo hiikkatanii akkasumas ajajaa kumaa loltoota gaazii kanaas akka to'annoo jala oolanii jiran kan gabaafame. Egaa ammas gaaffiif deebii keenya itti fufnaa obbo Diidi gara keessanitti hin deebi'a. Mee ilmaan Oromoo meeshaa waraanaa qabatanii yeroo ammaa mootummaa kana tajaajilaa jiranii yeroo akka kanattiin balleessaa tokko malee uummata nagaa irratti bobba'anii ilmaan Oromoo akkasittiin dhiiga isaanii lafatti jigsan kana ilmaan Oromoo mootummaa kana tajaajilaa jiraniif maal ittiin jettu maal itti himtu? Galatoom ilachuudha. Ilmaan Oromoo achi keessatti mootummaa kana tajaajiluu jiruu fi oppidiyoo taanaan waraan ittis biyya taanaan akkasuma abbaa gandaa taanaan akkasumas dhaab siyaasalee ta Oromoo ta addunyaa tan gubbaa jiran hundaafuyyuu wanni ani jedhee dhaamuu fi nuyini Oromoodha maqaa Oromtittiitiin obba'uu jirra maqaa kutaatiin obba'uutti hin jirru maqaa gosaatiin obba'uutti hin jirru maqaa jarnaal Oromootiin obba'aa jirra. Kunini wanni arra naannoo Moyyalee raawwate borii naannoo Wallaggaa raawwachuuf deema qara raawwatee jira. Waan kan irratti ummati Oromoo hundinuyyuu itti fuulleffatee tokkummaa fi cibsee waraanii Oromoo kaachkee jirka mootummaa kanaa tajaajiluu jiru. Ummat Oromoo waraan kan itti deebisuu lakkisee waraan kan diinatti deebisee waraan taa'ettiin ummat Oromoo tokkisuu jiru kan dhaabee diinatti deebisee diin kan itti fuulleffannee tokkummaanii diini kunini qaarisuu qabnaa jedhee dhaamafi.
akkasumas OPDO'n warri mootummaan naannoo Oromiyaa ka Oromoo bulchaa jiru wanni arra wayyaanan teettettiin uummata Oromoo ka raayyaa irratti teettettiin banuu jirtochaa jirtu bor warran goqa harka qabulleen dhaqqabaa isanilleen dhaqqabaa jedhee dhaamatu hin hanqatu warrallee waa warra dhufuuf deemati. Wanti itti deemuu jira warrumayyuu yoo warri ammaan tan uummata Oromoo waliin ejjatee uummata Oromoo tokkisuu dhibaate ajajootu waraana jira ka waraan ittis biyya dhalaan Oromoo ta'an poolisii Oromiyaa jira ka ta'anitti meeshaa agta irra guuruu jiran poolisii Oromiyaa jira ka isayyuu manidhaa eeggalchanitti manidhaa jiru jira sababa Oromoo gulmatte daniini warri kun hundinuyyuu wanti amma uummata Oromoo taa'ee raayyaa uummata Oromooti irratti raawwachaa jiru kuni warri irratti raawwachuuf deema. Qawwee meeshaa irraa guuranii hidhaaninuuf deema warrayyuu. Warroottan aangoo qabanii ka caffee Oromiyaa ciisan taanan ka paarlamentii kee ciisan kaanan yoo warri takka ta'ettiin waraan nyaap uummata Oromoo balleessaa jiru kana irratti fuulleffatettiin tokkummaan qeerroo bir dhaabbatee ifirra hin ittisini isaaniyyuu waan agas gaatti isaanii deemaa jira akka warri meeshaa sun uummata Oromootiin tokko akka diina gargalchan jedhee dhaamaaf. Tole hedduu galatooma obbo Diidii gara abbaa liibanittan deebi'a. Egaa yeroo ammaa kana uummati halkan kana har'a ibsaa irraa balleessanii uummati sodaa fi yaaddoo guddaa keessa galee yeroo ammaa kana gara naannoo Keeniyaatti akka godaanaa jirudha. Mee inni kun akkamittiin ilaaltu uummati kun rakkoo akkamiif saaxilamuu danda'a namooti gara sanatti simatu maal jettu maaltu mudata uummata kana amma naannoo sanarraa rakkoo dogoggora loltooti agaazii uummata nagaa irratti silayyuu hojiima dogoggoraati jalqabaa kaasee kan hojjechaa jiranii hinnarraa garuu battala utuu itti yaadameen uummati utuu hin beekinii ajjeechaa suukkanneessaa jumlaa kun irratti raawwatame yeroo ammaa kana uummati qe'ee isaanii dhiisanii karoora tokko sagantaa tokko malee godaanaa jiru. Inni kun maaltu isaan mudata carraan isaanii maal ta'a jettanii yaaddu namoota amma godaanaa jiran kana? Tole lattu wanti tokko ka lolarraa kanaan duratti waan baatii lamaan kana keessatti naannoo sanitti ta'e tokko kan yaadachuu qabnu jira. Actually baatii lamaa miti sanii olii uummatni naannoo kanaa wayyaaneen dursitee warra liyyuu poolis jedhan hidhachiistee lolitti bansiiftee turte. Lol san ofirra ittisuuf jecha uummatni naannoo kanaa tokkummaadhaan ka'ee ufuma isaatii waan qabuun daangaa isa kabachiisuuf jecha irri caalaan daangaa irra jira. Yeroo isaan humni isaan itti duulchisan kan liyyuu poolisii sun rukutanii ofirra deebisan TPLFin yookiin mootummaa warri makalaakaa jedhamu kun direct dhufee rukutee fakkeenyaaf naannoo Areeroo akkasumas naannoo Mooyyalee sanatti nama hedduu irra fixee nama hedduu irra madeessee jira. Kun akka gaariitti miidiyaa kabareejii illee arganne. Amma yeroo dargaggeessi keenya yookiin ammoo uummatni kun waan qabuun daangaa isa kabachiifachuu fi daangaa irra jiru kanatti immoo magaalaa keessa dhuftee uummata gartee sochii magaalaa keessaatiin hiriiraan gabaa lagannaan sodaa tokko malee dura dhaabbachaa jiru kana mataa gad deebisuuf jecha cabsuuf jecha gocha kana raawwattee jechuudha. Uummatni hedduun dhuguma akkuma jettee erga kalee waan kan irra rifate hedduun isa buqqa'ee gama daangaa Keeniyaa ce'ee jira. Waan hedduu nama rifachiisaati dhugumaanuu wanti akkana gartee mootummaan tokko dhufee nama nagaa irratti guyyaa sanuu ijoollee hin jenne ka jaarsi hin jenne gocha akkana inni raawwatu rifannooti kun dhugumaa hedduu nama rifachiisa. Garuu wanni tokko kan ta'uu qabu amma lola xumura irra jirra. Akkuma Oromoottiyyu lola xumura irra jirra. Lola kanammoo baqnis nun baasu. Callisuunis nun baasu. Kanaafuu warri baqate kunis qa'ee isaa deebi'ee tokkummaan akkuma kalee qaayuma isa irra dhumachuu qabaa kan jedhu yaad qabaa. Kaan immoo warra gamas baqatee jiru kana kan daangaa cross godhee gama Keeniyaa keessa jiru kana
Oromootni bakka jirru itti birmachuu qabna. Uummatni kun uummata karaa lamaan hedduu miidhamee hubamee jechuudha. Karaa tokkoon bara waggoottan 15 dabarte kan sababa jijjiirama qilleensaatiin naannoon kun hedduu namni keenya miidhamee jira. Akkuma beekamu gammoojjiidha. Gammoojjiin horii horsiisanii bulanii horiin immoo wanti inni jiraatuun rooba qofa. Roobni immoo xixiqqaachuu isaatiin hedduu harka qalleeyyii ta'e jechuudha. Karaa lammaffaatiin ammoo lola TPLF'n irra banti kanaan uummatni daangaa sarara buqqa'ee hedduu hacuucamee rakkoo hedduu keessa jira. Yeroo ammoo wanta akkanatti galtee namni baqatee sadarkaa kan dhaqqabu rakkoo darani keessa seenaa jechuudha. Kanaafuu uummata kana bira dhaabbachuun dirqama Oromoo hundaati. Keessumattuu Booranni Oromoon baay'ee itti birmachuu qabdi. Akkuma argitan kana waggaa 26 dabarte kana qabsoon Oromoo ka bakka hedduurraa diinni kun buqqisee sochoosee baase uummatni kun dhowwatee hanga amma xurreesii qabatee ta'anii jira. Kana keessatti gaaga'ama hedduutti irraan ga'ee akkuma waliin beenu sirni gadaa kan bakka hedduutti laaffatee caccabee bade uummatni kun itti cichee itti birmatee tursee hanga amma Oromoo hundaan ga'ee Oromoon kun har'a faayidaa isaa hunda argaa jirti. Uummat kan dhahuun, uummat kan buqqisuun, caccabsuun akka gartee bofa yeroo ajjeesuuf jedhan mata keessa rukutan jedhan san uummatni kun akka yaadutti uummata Oromootiif mataadha. Mata kana gartee diinni kun tanaaf akkanatti itti xiyyeeffatee buqqisuuf ajjeechuudhaaf murate uummatni Oromoo waan kana irratti bakki jiruun birmatee jabaatee uummata kan bira dhaabbachuu qabaa jedha. Uummatni keenya immoo hanga duraan buqqa'e malee akka hin buqqaane lola xumura irra jirra. Lola kan gartee bakkuma jirrutti dhowwannee tokkummaan kaanee diina kan duru akka dhaabbatu jedha. Kanas hin jedha lattu. Tole hedduu galatooma. Egaa akkuma isin amma jechaa jirtanii kanaan duras uummata kanarratti uummata nagaa irratti lolli karaa liyyuu poolisii irratti banamee uummati kun jabaatee ofirraa ittisee karaa sana milkaa'uu dadhabanii amma immoo deebi'anii uummata nagaa irratti karaa kanaan lola labsanii jechaa jirtu. Mee kan biraan naannoo kanarratti uummata kanarratti namni kan biraan kan wayyaaneen hidhachiistee irratti bobbaastu jira naannoo kana yeroo ammaa kanatti wanta quba qabdan qabdu abbaa liiban. Bari wala wanti si ajaa'ibu waan magaalaa Mooyyalee tana xiqqoo tokko irra siituu quba barbaada. Magaalaan Mooyyalee tun bakka lama jirti. Tokko gama Keeniyaa, daangaa Keeniyaa jala jirti. Tokko gama Itoophiyaa yookiin Oromiyaa jala jirti. Magaalattiin tuni guutuma guutuutti lafa Oromoo Booranaati. Waggaa 40 dura meebii waggaa 50 dura gosa bira tokkollee achitti hin argitu. Garuu maalti taasisee taalattu gaafa yeroo Suumalee fi Itoophiyaan warra kuttisan baqattootni tokko kan naannoo Soomalee irraa baqatanii as dhufan uummatni kun gara bal'inni isaatiin laafinni isaatiin naannoo isaa kee qubsiisee ture. Fakkeenyaaf Mooyyalee Buuladii bakki jedhan yookiin gandi baqataa bakki jedhamu achi gosa tokko garrii kan jedhamu achi qubsiisee ture. Akkasumas Uudata bakki jedhan koolagaltummaa kenneefi Nageelli immoo Goobichi bakki jedhan qubsiisee ture. TPLF'n biyya qabattee jennaan uummata kana lafa guutuu ka isaanii gootee kenniteef jechuudha. Amma magaalaa Mooyyallee jedhamtan gamni tokko warra liyyuu poolisii kanatti bulchaa jira ammumayyuu. Liyyuu poolisiin tun immoo uummata kana kun barbaatti hidhaa, ajjeesaa, saamaa itti jirte jechuudha. Kun diina tokko guddaadha. Diinni kana immoo kan uume, kan hidhachiise, kan leenjise, kan lafatan kenneef mootummaa TPLF kan ta'e jedhee jechuudha uummata kana bakka tana buqqisuuf jecha. Karaa biraatiin immoo magaalittiin tun boorderirra waan ta'eef inkaamii gaarii qabdi. Kastam jechuun bakka gumruuk ka gartee galii baay'ee qabdu jira. Galii kana immoo to'atee kan jiru mootummaa federaalaati. Mee rabbi sitti argisiisuti. Sadaffaa immoo gandamma lolli irratti ta'isan gandi shawaa barrii siin jedhan kana bakkitii Oromoon jirtu asi. Oromoon Booranni as qubata jechuudha. Oromoon tun waggaa 26 kan asii buqqa'uu diddee falmii hedduudhaan tursiistee as geessifte jechuudha. Yeroo amma fincilli ka'u kanas adda durummaan yeroo Amboon kaatu yookiin yeroo Wallagga Harargeen kaatu yookiin namni tokko ijjeeffamu bakki jalqaba fincila kaaftu keessaa
naan mooyyalee tanaa fi iddi lolaa bakki jedhan tan jechuudha. Hangam akka uummatni kun jabaa. Kanaaf uummat kan cabsuuf jecha diinni duraan lafa taa'e ka duraan irratti duulchisanii gaagaam hedduu irraan ga'e akkuma jiru ta'eeti diina sana immoo uummati tokkummaadhaan yeroo ofirra qolatee diin isaan nutti bobbaasan suni akka isaan barbaadanitti uummat kan cabsu yeroo dadhabu amma isaan immoo direct warra daangaarra taa'us waraan isaan itti bobbaasaa warra magaalaas immoo ufuma isaaniiti akkuma argine kanatti itti duulanii fixaa jiranii siin jedha. Tole galatooma egaa mee namoota yeroo amma balaadhaa fi rakkoo itti yaadin ittiin karoorfatin tokkoyyuu hin jiru wanti itti yaadame namoota akka balaa tasaa balaa abiddaa irratti raawwate kana inni kaan yeroo ammaatti hospitaala keessa jira inni kaan gaddaan rukutameera inni kaan qe'ee isaarraa baqatee jira. Mee ummati maal gochuu fi qaba maaltu ta'uu fi qaba akkamittiin namoota kana bira dhaabbachuu qabnaa jettu obbo Diidis namootatti maal jettu? Galatoomii lachuu warra kana akkaataan nu bira dhaabbachuu qabnuuni dhibii Oromoo hundinuyyuu dhibi kenna foon kenna nu laalessa dhibi kenna qoodachuu qabnaa jechuudha. Akka Oromoo guutuutti Oromoo kutaa 11tti warqee jiruuf kaal jirullee wanti nu dhaamnuuf kan jennuuni war kana bir dhaabbannu ennaan akka warra naannoo Soomalee irra buqqa'e naannoo Hararii irra buqqa'e qubsiisu jiran akka warra baaleetiin gartee beelan saaxilamee ummati Oromoo bakki jiru dirmachuuf jiru akkaataa sun ilaalle ummat kana ummati kunini ummata miidhaa guddaa qabu duraanuyyuu fulaa gartee warri irra baqatettiin baqata garii jira haammumaan tan baqatummaan dhibiin irra taatee fi baqatee daangaa Keeniyaa taakkee jiru. Ka baqatan ta'in ka qaayisa taa'u ka weerarii ka arraa kunini baqachiisee jira. Tanaafuyyuu warri kunini rakkin guddaa qaba baqataan duraan achi jira baqatummaan irraan arritti daramtelleen kee jira. Ummati kun ummata gartee duraanuyyuu waan hedduun saaxilamee rakkoo mootummaa cunqurfamaa kanaan akka yoo fakkeenyaaf waraanii abaa'oo achi mureedhaan abaa'oo sanidhanii abaa'oo sappoottan jedhanii dhaananii hidhanii karaa hedduun gartee rakkachaa ture. Sunirra dabalatee qa'ee isaanii buqqaan ammaan tan. Tanaafuyyuu ummati Oromoo bakki jiru itti dirmannee ummata kana qarqaarruti. Qarqaarsuun ta'uufii qaba. Ka kee jiruuf ka al jirulleen qarqaarru ummata kana itti dirmannu jedhee dhaama. Tole hedduu galatooma. Egaa akkuma egaa daawwattoota keenya guyyaa har'aa uummata godina Booranaa magaalaa Moyyaaleetti loltoonni agaazii lola bananii uummata nagaa irratti ajjeechaa raawwataniini namni 13 du'ee nama 25 ol madaa'ee 10,000 ol immoo qe'ee isaarraa godaanaa jira. Isa kana immoo karaa kommaand poostii ibsa baasaniini rakkoo kun namooti gara sanatti shallaqaa tokko humnoota seeraa ala ijaaramanii yookiis immoo humnoota seeraan mootummaa kana diiguu barbaadanii akkasumas immoo loltoota baa'oo naannoo sana jiru barbadeessina jedhanii gama sanatti shallaqaa tokko loltuu agaazii shallaqaa tokko erganii namooti nagaa irratti har'a duula godhaniini duguuggaa sanyii raawwataniin namooti 13 du'anii namooti 25 ol madaa'anii kaan immoo qe'ee isaaniirraa baqataa jiru. Guyyaa har'aa gadda guddaadha uummata Oromoo fi kan gadda guddaatu uummata Oromootti mudatee jira. Isa kanaaf gaaffiif deebii namoota dhalootaan naannoo isaan ta'anii wajjin gaaffiif deebii gochaa jirra. Ammas gaaffiif deebii keenyatti fufnaa egaa gara obbo Liibanittan deebi'a. Egaa namooti akkuma beekamu ammas labsii muddamaa uummata kana irratti uummata Oromoo walumaa gala irratti labsii lolaa labsamee jira.
gochum qaamuma labsii muddamaa kanaa kan ta'e godinoota adda addaa godina Shawaa keessatti Oromiyaa lixaa bakka garaagaraatti tarkaanfii ajjeechaa suukkanneessaa fudhatamaa jira. Ammas guyyaa har'aas kan fudhatame erga ajjeesanii booddee dogoggora jechaa jiru. Garuu wanta uummata jiilchuudhaa fi karoorfatan fakkaata isa kana inni kun ajjeechaan uummata Oromoo irratti raawwatamu akka kanatti uummata Oromoo laaffisee gara duubaatti qabsoosaa laaffisuu danda'a. Haga ammaatti waggootan sadan darban kana wal bira qabdan yeroo laaltan isa kan akkamitti ilaaltu? Wanti kun wanta qabsoo Oromoo mogolee buusuudha jettanii yaaddu? Galatoome kun waan qabsoo Oromoo jabeessaati malee jechaan duuban nam hin deebiftu. Akka warri itti yaabdu ni miti. Nuummati Oromoo tokko ni nu beeku qabnu. Biyyi tana kalee nyaati kun ka qabate dogongorallee mootummaallee jedhanii mootummaan akka inni itti deemuu jiru mootummaan wanni kun shifta. Mootummaan uummataan dhaabatu mootummaan uummataan ijaarame miti mootummaan wanni mootummaan shiftaan biyyi tana haatee qabatu loltee qabatu. Wayyaaneen lafta waraanaan qabatu. Lafa waraanaan qabatu. Waraanaan dhoomnee karaa adda addaatiin nuti fayyadamtee qabsoo keenya bara 1991 irraa qabsoo Oromoollee akka laafiftee waggootan 3 darban 4 darban kan keessatti qabsoon hadhaawaan qeerroon Oromoo qindaa'een tokkummaa Oromoo cimsuudhaan miidiyaa bilisaa kan Oromootti fayyadamuudhaan keessaaf ala tokkummaan Oromoo kacime diina hin sodaachise hin cabse sabaaf sabalammii biyyisan kee jiran dhiibbaan qacuucaan mootummaa shiftaan tun irraan geete duud qabsoon Oromoo uummata sabaaf sabalammii duud dammaqsite zakka qabsoon teesse zakka olaanaa gubbaa jirte jecha. Gaaf irreechaa waan isin nu gootin beektan namni dhibbi jaara olin nurra dhumate duubatti hin deebine qalee nam kun dhibbi shanii biyyi keessa baqata uffata horsiisee bulaa Oromiyaa Harargee haga Booranaa biratti baale nam buqqaa hin beektan nam kun dhibbi shanii ol sun callaa miti 500,000 naannoo Soomalee Puntland Argeessaa irraa akkasumas Soomalee Itoophiyaa keessa jirtu naannoo kutaa 5 irraa nama gasii buqqutee kuchuuf istiraatejii siyaasaa qasiin qabsoota ittiin ukkaamsuudhaaf ittiin fayyadamtu keessa waan tokko. Kun humni keenya bakka tokko nu deebisuun waan qabsoota hin ijaaraan. Qeerroon teenya haqa qaraallee caalaa wanni nama gargaara wanni nuuf hin gargaaruu dandeenyu kalee atin dhaaba kana deeggartaa ataabawoo deeggartaadhaan armaan dur waggoota 10 dur kan hidha ture kan ittiin hidhama ture. Nama kalee isiin hooggantootteen kan dhaabbilee siyaasaa adda addaa dur deeman kan akka Dr. Mararaa Guddinaa Baqqalee fa'aa ishee waan agamsiisu itti jedhee gaddalee isiin gaddi ittiin beektan. Kun daran waan liqimsaatu waan qabsoota hin fuul dura deemsisa malee wanni nuti duuba nu deebisan jiru. Qabsoon keenya kan armaan duuba qeerroo hoonnummeessu shifta wayyaanee biyya uummata naannoo sun jiru Oromoo dabalatee uummata miiliyoon 100 oli gosti xiqqoon agasii jaarsuun keessa yaade guyyaa haquf har'a ganduni nam boochite achi kaan achi boochuun miidhaa guddoo qabsoo gubbaa jirraa loluu jirraa humni ta'e gurmeessu qeerroo gara humnaa jijjiirree uummati keenya bakki jiru qabsoo keenya finiinsuu qabnaa jecha nurra nama har'a wanni deemuu jira kalee har'a nama fitte eeda halkan naannoo motora basaraa jedhanii bokkul gooma bakki jedhan kan waraana guddaa jira uummata ajjeefne jirraa Kalagan ga ummata rangeenne jirra dibinu tuumamuu danda'a waraanii kaambii keessa ba'ee naannoo ollaa uummata bakka jireenya uummata horsee bulatu raasaa baadee ofirra eeguu qabna bakka jedhuun halkan kana yoo nam karaa deemtaanaan nam wal deemtaanaan magaala keessatti nama hedduu galaafachuu dandeenya namni kaan baqatee biyya bahe kanaaf sirna faasistii shifta isaan Tigraay wanni jala nu baasuu danda'a humna amnu hawaasa keenya kan tokkoomee qonneedhaan qomu bal'isee xiyyitii wayyaaneetiin waadamuu jirkana gara humnaa jijjiirree mootummaa kan faccisu duwwaadha hamma waliin nu baasa. Kuni alatti har'a hawwan nu jala fixan mana amantii keessatti nam fixan barsiisa ijoollee barsiisuu jiru dhufanii golman barumsaa keessatti ijjeessan. Wanti ajaa'iba dheengaddi lola xiqqoo dudduuba si deebisa waraan dheengaddi deemu keessatti naannoo dirree diimma jedhama aanaa reeroo godina Booranaa
lola deemeen uummati keenya uffataan keenya meeshaa qabuun humni poolisii kan leenji qabeessan kan hidhannoo humnaa westernii ka mootummaan Ingilaand deeggaru naannoo gaanfa Afrikaa sun keessatti Alshabaab loltanii waggaa gam ijaaramtee faranjiin sun gargaaruu jirtu ibiddisuun dhuftee uummata keenyaan akka lola ittiin beekan lola dirree biimmaatti geggeeffameen kanami keenya tuun achi lubbuu dhabe uummata keenya irra dhuftee waraan isin maddee waraan sun uummata keenya qabsisee loltoon sun injifatee gaaf inni duuba deebisu wayyaanee fullaase jechuudha. Liyyuu poolisiin dura gortee namni fullaanee argatanii Tigre achitti raayii kan hajira qabanii jeessan hedduu jira ragaa jiru. Namni nu wadhuu jiru kan deebiin fulaan nuti yanni hin jiru mootummaan hin jiru shiftaan laf bulchuu jiru eegatti sooddan nam fixan nam sooddaa fixan magaalaa sooddaa godina Boorana kan keessatti aana dirree magaalaa sooddi jedhamutti guyyaa guddaan uummati nagaa magaala keessatti dhuftee akkam fixee nam 19 madeessitee nam 9 akkas fixee bira yaada. Dhiigin qabu namni itti himatan hin jiru. Dubbiin dhiirti humnaani waan qaratee namatti hin deemuu jiru. Amma wanni uummati Oromoo ittiin fixu jiru Oromummaa duwwaa. Wanni kalee Atabaa'oodhaan hin jiru, wanni Atoophiiyoodhaan hin jiru. Ofiidiyoollee na warra jijjiiramatti amanu balleessuu jiran kumaandaroota ajajoota godinaalee kan Oromiyaa bulchaa jiran poolisiin fakkeenya ajajaan poolisii Oromiyaa kan mooyyalee mana qabdee galchis akkuma deeggarti sangartan iluu abbaa boraa karaa wallaggaa kan bakka hedduu tarkaanfiin naannoo haa godina ganda jalqabee fudhatamuu jira. Wanni dubbiin dubbisanyummaati. Dubbisanyummaa ammoo uummati Oromoo dammaqinaan ka'ee dhaabbachuu qabna. Wanni kun taphaa miti akka nuti ilaalla kanaa miti. Nama dhiirri sila borsiilota dhabuu jira. Eerroo bor qawwee silaa tiitee dhiirri kana ofirra facciftu har'a harki duwwaa hara gubbaan nyaatu kunurra fixuu jira. Kanaaf qabsootana diin kan ofirra kuffisuudhaaf daran qabsoon keenya aktivistooti keenya baay'inaan uummata keenya dammaqsaa qabsoon kun fuuldura deemuu qabaa wanni nu baasaa lollee injifannee mootummaa kan ofirraa foqqolchuu qabu fala biraan qabna kan siin jedha. Ayyee egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana maqaa labsii muddamaatiin uummata Oromoo irratti lolli banamee bakka garaagaraatti tarkaanfii suukkanneessaa fudhatamaa jira. Keessattuu har'a magaalaa godina Booranaa magaalaa Moyyaaleetti kan raawwatame gochaa suukkanneessaa baay'ee kan garaa nama dhukkubsuudha, baay'ee kan garaa nama madeessuudha. Mee egaa ammas erga raawwatanii kaanii booddee immoo dogoggoraan raawwanne jedhu garuu ergama isaanii siluma labsii yeroo muddamaa uummata Oromoo irratti lola bananii jiru. Ajjechaa raawwataa jiru. Kanaaf mee ammas Boris iddoo biraattis akkuma kana deemanii raawwachuuf jiru. Qeerroo biyya keessaa fi ergaa maalii dabarsituu of eeggannoo akkamii gochuu qabu jettu obbo Diidii karaa geessanii maal dhaamtuuf ijoollee biyya keessaa akka gaagaama xiqqeessuudhaaf utuu hiriirri nagaa tokko hin jiraatin utuu waci tokko hin jiraatin uummata mana isaatti dhaqanii kan ajjeesaa jiranii haa ta'u malee isaati maal gochuu qabu of eeggannoo akkamii gochuu qabu qeerroon biyya keessaa jettu obbo Diidii. Aad sunittiin hin ceene jechi tokko callaa tuqee dabruu barbaada. Waa'ee warri namijjeesee dogongoraa jedhe namni hagana du'eedhe dogongoraa jedhe ibsisuun irratti warri yeroo hunda akkasum kijibaa sun kijibu warraati kijib daangaan qabna akkasum kijibanii warri nama bulchu qabiyyittii bulchu qabiyyittiin tun abdii warri reegatu namni akka abbaa duula faatii dhiyeen kan paarlamentii keettaa'e waan warri dubbata eegisuun interviyuu tochanii waan warri dubbate ayyuu dogongoraa jedhee dhiifama gaafate. Harki 395 raggaasimnee jedhee dubbate wanni hirtaa'e miidiyaa hirtaa'e. Dubbii kijibaa haa dhardhugarraa fagaate. Akkana tana miidiyaa hirtaa'e namni abdii saba tokko sila inni Oromoo garte achi taa'u waan akkasii dubbachaa jiru. Warroottanis fakkaatanillee akkasum dubbachaa akkanum dharoofanii akkasum dubbatanii jechuudha. Kan dharuun karaa uummata Oromootiin fixuu jiranii fi har'allee akkas gabaasanii jechaaf tan tuqe
Taani wanni ani qeerroo biyya Oromiyaa guutuu cufaayyuu dhaamu. Tanaannoo suni callaa din tahinu. Qeerroo Oromoo guutuu cufaayyuu wanni an dhaamu. Oromoon harri yoo ijjeesanii dallanuu qabdi. Garaan gubachuu qabdi. Iltii facaafachuu qabdi. Ijjeechan Oromoo ijjeesanii qabsoo Oromoo dudduubatti hin dhoortu. Dudduubatti hin hirkistu. Yoo tokko callaa hirkisuu dandeetti. Hin hirkifti yoo tokko callaa. Yoo ummati Oromoo ijjeecha kan akkasumatti itti lakkisee yeroo waan cufaa hin dabarti. Yeroo qeerroo tan waraanatti hin jijjiirin. Wanni akkasumatti tol duwwa si kennanii jirtu. Barcumaan ho'edhanii tol duwwa si kennan. Tanaafi yeroo ummati Oromoo yeroo tan itti fayyadame, miidiyaan Oromoo yeroo tan itti fayyadame, dhaabdi siyaasaa yeroo tan itti fayyadamte, waraan qeerroo jedha kan harki duwwaan taa'ee falmachaa jiru kana gar waraanaa jijjiiruu calla. Wanni uummata Oromooti buusuu danda'a. Qabsoo uummata Oromoo bakkaan ga'uu danda'a. San calla. Yookaani galli tokkoon dudduuban humniti qeerrolleen dadhabaa deemti. Waraanaan gubbaa ijjanii tumuu jirani. Akkasitti qeerroo tiyyalleetan naannoo kutaa Oromoo hundaayyuu wanni handhaamu akka humniti warra laafne dhaabboleen siyaasalleen toora agartee miidiyaatti nam interview tochan yaada namii jijjiiratu yaada namii kennatu in agarti yaada namii kennatullee uyyii gubbaa oolchuu qabdi warrallee akkas dhaama qeerroo Oromoolee wanti handhaamu akki jechan isan ijjeessan umnitee isani fula qaraati gadi hin rimu akki itti dallantanii gara gubattanii qabsoo teessan itti fuftan. Karaa hedduun qabsoon geggeeffamuu dandeetti achi keessatti. Karaa hedduu siin geggeeffamuu dandeetti suniini tan jennee dandeenye dubbannu waan jennaan diinillee warri afaan keenya dhaga'ullee jiraachuu danda'a. Karaa sun ammoo beektoti Oromootii fi ayyootii ogootii Oromoo hin beetti. Fula suni targetti sun waan isiin hin tundeef hin beekan. Antana kanaan dhibaa jira. Targetti sun kan uummata Oromooti irri jirtu sun kan uummata Oromoo qabsotan bakkaan baaftu sun uummata miliyoona 40 oli. Uummata qabeenya qaba. Uummata beeka qaba. Uummata baay'inni nama qaba. Kaayos waan isiin fula sun tuttee bakkaan ga'uu dadhabdeef hin beeku. Waaquma beeka. Diinii qabeenya kan argaa qabeenya tan teetiin lafii misoomsu jira. Yoo nu fix malee yoo afaanaaf muuziitiin qeerroo teennaaf uummata keenya bulchu malee nurra gajjechuu hin danda'u agirreen dhoofne firraan kaasin. Tanaafi qeerroon Oromoo ta Oromiyaa kee jirtuu fi ta ali jirtulleen wal taane qeerroo keessarree bira ejjinu ta keessalleen umnitii warra tana ittee jecha fetteen dadhabini garaa warra agubatuuti ak araalle caaldiin irratti qabsoo ati fuftuuti jedhe dhaamaf. Hedduu galatoomaa egaa amma akka isaan jedhanii yeroo darbesii paarlaamaa keessatti lakkoofsa dogoggorre jedhanii sagalee yeroo labsiin kun raggaasisanis lakkoofsa dogoggoraati jedhanii ammas immoo gocha suukanneessaa ilmaan Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwatan kana dogoggora information yookiin immoo oduu dogoggoraatiin raawwatame jedhanii yeroo ammaa kana waataa jiru. Inni kun lubbuu ilmaan Oromootti qoosuun kun maal fakkaata akkamittiin ilaalama? Isaaniif ajjeesuun uummata Oromoo karoora sanyii duguggaa geggeessaa jiru waan ta'eef inni kun maali akkamittiin ilaalamame maal jettu obbo Liiban? Galatoom lattu akkam seeta inni dogongorre jechuu jiru kun qoosana fakkaata. Fakkeenyaaf nama tokkoon magaalaa deemee re'ee nuu biti yeroo jedhan
oola bitee yoo dhufee xiqqoon fakkaatti beektaa. Ammoo yoo gaala bitee dhufoo re'ee ergatanii yoo gaala bitee dhufee waan walitti hin dhiyaanne dogongoriin taane jechuudha. Sila akkuma reefu siin jedhe halkan fata'e yookiin ammoo hidhataa gandaa fa'aa yookiin ammoo poolisii Oromiyaa fa'aa ta'e hidhannoon nama deemu. Yookiin immoo yeroo hiriirri jiru yeroo jeequmsi wayii jiru abaa'oo tas keesseene maaliif tas keesseene yoo kan ta'u ta'e xiqqoo ni fakkaatti. Uummat nagaa guyyaa saafaa warra daldala isaa irra jiru dhufanii tokko uummata irra rurrukutanii hin dogongorrachuuni akkuma obboleessi kiyya diidireefu jedhe abbaan duulaa kumaandi poostiin